Asal kesan nama. Wallahi qasama billahi. Atuan kana Mariam irraa makataa guddaa ta'uu dandeetta. Mariam irraa gumaacha baay'ee irraa fudhachuu dandeetta. Sii galee isii irraa kan daggabuu danda'u afaan uummata kanaa qabachiisuu danda'u sii. Maaliif naa ta'e gaafa jetti ani qoye bishaan dhugaa kun naa ta'e gaafa jedhe maaltu si galchisi ana naa taanaan kana waan ta'eef wanni ati dalagartu sun jireenya ati jiraachartu ana naa ta'e yoo jettiin uummanni sirraa dhaabachuun dirqama. Gaafa waa'ee kee haasa'uu dhiisi waa'ee keessa lamaan namni kaasuun jiru. Sii galee Mariyaamuu si jaalachuu irraa sitti amanuu irraa gara nyaattuu irraa yookaan waliif galuu keessan irraa kan kaate gaafii nama takkaa malee waraqaa kana dalasiiste. Maalummaa dalasiistee jedhaaraan naannoo sooka'uun hundi akkana si godhu. Lamin isiin si amantee si agartee onnee kee agartee galbii kee agartee miyuutii goote waan kana sirraa dalaydhe sii galee ati immoo erga isiin kana hunda sii taate isii irraa uummata kanaaf. Zaban ammaa kanatti eenyutu daabbo saambusaa siibita? Daabbo saambusaa. Waan guddaadha. Eenyu qarshii sibiilaa si kan nafa. Wallaahi margeen jechuun kabaroo bareedii si mana madaa kanaan eenyutu bahararra si geessee si asnaanna. Bahararra akkasitti. Torbaan akka shufeera. Waan isin joona dhage. Namni yoo wal dhage tabba wajji baana dhage. Mee viidiyoo gaaf biraasa namni lama jidduu maana. Mana maadaamii keessatti. Jallis. Kamana ma wallahi la dhage faddu sire sitta soo jira. Gizeen qalbii dhage sun qonna gari. Ka obboleetiin si mana maadaamii keessatti hin beeytan akillee hin beeytan hanga beeyturra. Sigalee anillee numa beeka rakkadhee beeka sigalee. Ka isiin akkasitti olii gad obboleetii si cee obboleetii sana fiddee as ibjala daleessisu wallaalte. Wallaalte hin wallaalte. Ani fatiin dhorkuun danda'u Mariyaam dhorkuun dandeessu ani biyyeen akka mataa qiyyaatitti viidiyoo ajaa'ibaa takka hojjedha. Maaliif gaafa Soomaalee jiru san eenyuun na beeka. Gaafa na rakka dasam eenyuun na beeka. Har'aan bakka kana dhufnaan mana maadaamii jinnii amma dhiisitu biin akkasii kan galuuf hin galaan cinumaan tuttuqasii galee ijji gara dubaran gareetamu tanaaf keessaa guuranii akkasii. Ani fati ilaali kaani yoo qoricha kiyya gurgure malee haasaa kanallee hin beeku ajandaa kanallee irraa hin beeku beeyta. Wallahi amma ati jechuudha. Masalan maaliif iyyuu hojjette waraqaa sannaan jette miti. Qasama billaa yookaan arafaat miliyoona naa galchaa jirtii fi miti. Dhaggeeffadhu. Wallahi mucayyoo tana baasanii qilleensarratti hin hafini hin rakkatini isiini osoma kasaaruu ta'e kasaaruu santu irra naa jira malee. Qasaman billaa isiin rakkachuun qabdu waraqaa isii kana galmaan gahuu qaba jedhe isiin lammari adde sammuuti yammari addeetti hin deeme sii galeemi. Maal beekaa? Kanaaf jechuudha. Atis galatoomi nulleen yookaan waan biraatii fi miti miidhaa biraatiif illee dhufneen dubbannee maalii fi akkuma haasan kana hagatti basan xiqqoo waan keessan naquutte tana uummanni kun haadha gahuuf malee waan biraatii miti siin jechuu barbaadeeti. Akkasii. Takkafarratti nama lama gizee dhibamtee fi gizee rakkattee adda baafattaa ani haatos haatoodha baatos Mariyaam jechuun bakka obboleessaa yaani tarii namni fiizaa sirraa hojjechuu dhiisiiti qarshii 10 horiidha qarshii 10 tasaambu bitattu san zeroo ammaa kanatti ensii baasa. Oromummaa walii qabna malee tarii barobbareetii si mana maadaamii. Ispoortii irraa gochuun dandeettu ture atama dubartii guddoodha nama jabduudha nama biyya bulchuuti. Atama daa'imman. Guddaan rabbi obboleessi. Guddaan rabbi na nama biyya bulchu atama yoo akkas ilaalan. Akkana biitti akkana siin jedhan sanii ati ofirraa indini jechuun dandeettu atama kana jaallan nama indini baasta. Salaam alaikum. Fatii. Salaam alaikum. Kana kontrol gochuun dandeettu gara uummata irraa. Afaan namaa fatii maammanna dhagaye afaan namaa maraataa fayyiseeti fayyaa maraacha. Seegalee kan oftaan qabaan inni dhagaye seeraan so waan ta'eef haatoo dhabaatus ati gizee dubbii haasuu maaree hin jehin gamanaa gamas akkana walaa qaban wanti ittiin Mariyaam aartee bakki isiin itti aartee miidiyaa kanarratti ol baatee dubbattee dhibdeen anaa fi isii biraa miti. Dhibdee ka fidu si atuu jalaa qabda adabattummaa daareeksii si hima. Si ta'eemi Mariyaam si taateemi Mariyaam si taanaan Mariyaam faana dalagaa kee deemu. Yoo Mariyaam si taane immoo wanni haasawa jararraa fuudhu hin jiru si galee. Ankanaa ajaa'ibsiise. Ijoollee si dhiisan.
ittihimi ammarraa kaaste waa'ee Mariyaamiif jidduu kan kee dhufu siif Mariyaami kan hiikkatu sii galee ati madaamii ajajjuuteeti siin hojjettu isiiti ati sii galee waan ati Mariyaam bakka ilaal gaasee himaa jira cunqursaa damoza ati dalayduuf malee siin kafaltu Mariyaam yoo ati hojjette malee wanni isiin sii kafaltu hin jiru waan isiin siin jetteen dhagahuun dirqama sii galee waan isiin ol ka'u arafaatu dubbii yoo siin jette ol ka'u sa'aatii haganaa laayifii ajajjuu isiiti isiin ajajjuu keeti damoza kan kee yoo ati dalayde malee siin kafaltu kana yoo ta'eef isii qofa kan qabachuu qabdu ati amma rabbii gaditti kan si jiraachisu dhagahi rabbii gaditti kan si jiraachisu miyuutiin godhin rabbii gaditti kan si jiraachisu damoza kan si kafalu kan daara kan kee si beeku ka waa hunda si beeku ka haadhaaf abbaa kee irrallee isii si bira jirtu kan hiigale kun rabbii kun isii si bira jirtu kan waa'ee haasaa warra safaraa haasaa warra maalii haasofsiistee nama haasofsiisin waa'ee amma booda waa'een biraa kan namni takka kan dubbanne waa'ee Nagetta.